Hawaasa Oromoo biratti caayaan qubsuma olaanaadha. Hiika guddaas qabam. Ummanni Oromoodhaa caayaa jaalalaaf kabajaa guddaa qabaniif caayaa jaalatanii filatanii jala kan ta'anidha. Caayaa akka qubsuma gaariittis ni hubatan. Kanaaf tibba kana dhaabbatni miti mootummaa gargaarsa namoomaa caayaa ja'amu Finfinneetti hundeeffamee sirni eebbaa gaariin gaggeeffameef. Sirna eebbaa dhaabbata miti mootummaa gargaarsa namoomaa caayaa ja'amu kanarratti artist Mahadii Sheekhaa argine miseensa dhaabbata gargaarsa namoomaa caayaa taahus nuuf hime. Yaadrimee caayaa kanaa maali gaaffii keenya ture. Artist Mahadii Sheekhaa akkanatti nu deebise. Anilleen artistiidha ergaa afaanumaaniin dabarsaa ture. Dhugaa'ee haadha warra kiyyaa Su'aad Muktaariitiitu hawaasa keenya kana akkamitti gargaarraa jetteeti hedduu quuqamti. Kanaaf maal godhuun qaba jettee namoota hayyoota yeroon isiin mariisisuu eegalte yeroo dheeraa ture. Bakka adda addaa deemtee maaliif hawaasa keenya kan nuti gargaarree qubiitu qubii aanaa abbuguddoo gara garaa aanaa akkasitti horii namaallee tiisaa keessatti kafii laallachaa jechuu jira. Hawaasa keenya kana akkamitti gargaarraa fakkeenyaaf waan tokkoon sitti hima wanni isiin nuun amansiistee namoota biraa namoota hayyuu silaa qabnullee amansiisteen Itoophiyaa tana keessatti akka biyyaatitti biyyattii tana keessa NGO amata 3 dura NGO 3,600 jira. Amma eegaa jijjiiramni kun dhufe NGO 2,000 fi waatutti ida'ame 5,600 oltu jira. Nuti 5,600 fi sadaffaarra jirra. 663 irra jirra. NGO'n dillitun keessaa gara bahaa kana yoo gaddeemte NGO lubbuu qabdu takka illee hin jirtu. Hawaasni keenya kun akkamitti nuti akka baha Oromiyaadhaatitti yookiin akka Harargeedhaatittis wirtuu lafee duwidaati biyya tanaaf. Biyya tana qabeenya namni keenya gaara san keessaa akka haasawmu osoo hin ta'in namni keenya gaara lafa dirree raaree osoo hin qabne gaara san keessaa oomishee jiraachaa jira. Uummata sabboonaadha. Biyya tanaaf kallattuma barbaachiftoonu gumaachi inni godhin hin jirtu. Yoo qabsoo jijjiiramaa fi qabsoo bilisummaa Oromootis eegaluudha. Gadaameessaa bilisummaa Oromooti naannoo inni nuti itti dhalanne. Seenaa abbaa barreeffataa namoota akka Jaarraa Abbaa Gadaa, Elemoo Qilxuu, Ahmad Taqii warreen jajjabaa warreen dura qabsoo bilisummaa Oromootiif diina irratti dhukaasantu nu keessaan mayre ammoo akkasiin sadarkaan hawaasni keenya irra jiru ummata akkasiisan hawaasni barsiisee miilaan lafa deemaadhaa warreen akkasitti sammuu dadhabee hawaasa keenya kaasee ijoollee teenya dammeessee akka isaan haqa isaaniitiif bilisummaa isaaniitiif mormanii bakka gayan warri godhe hundinuu galata qaban jeetiin yaada. Galata san deebisuudhaaf maal godhu qabnaadha. Ijoolleen daa'imman keenya irra karaa isaan irra dhufan san irra jirraayidha. Artistoota keessaas artistoota hedduu jira. Nama akka Yoonis Abdullaahitiitu jira. Marroo duraatiif amata 50 dura bilisummaan gaariyaa obboleeyyan kaa'irrii baajee kasirbe. Nama akka 50 shubbisaatiitu jira. Kan alaabaa tana faarsee alaabaa jecha ji'u maqaa baasee alaabaa ibsituu biyyayyuu je'ee xurii sirra buutu dhiigaan sirraa dhiinaa jee jalqabaaf sirbe. Warroottan akkanaa kun hayyoota akkanaa kan osoo qabnu akkamiif hawaasa keenyatti nuti NGO takkallee waldee gargaarsaa tokko dhahamne hawaasa keenya kana warra kana oomishe kana galata isaanii osoo hin galchine addunyaarraa isaan deeman nulleen akkasitti addunyaarraa yaanaa waan juutu quuqama nu kaasee mariin tun egaa yeroo dheertuudhaaf deemtee sadarkaa irra jirtu tana geessi. Bifa kanaanii kan caayaan dhaabbate jeeti kan hin yaadu. Bifamooti dukkana soona jireenyaa gammachuu kan keessi achi si ana yeroon ulfiina kee galchuu. Nuti ilmaan kee jiraan inni irraa
noytu sichilmaan kee jira bu'uureessituu fi pirezidaantiin boordii dhaabbata miti mootummaa gargaarsa namoomaa caayaa jedhamu Dr. So'ad Mokhtar caayaa aadaa wal gargaaruu ummata keenya jidduutti bifa bittinnaaween tureessan qindeessee ijaaruu fi utubuudhaaf kan hundeeffame caayaa ummataati jetti. By the way, rakkoon biyya keessan jirtu, rakkoon hawaasa keessan jirtu, rakkoon khajirtu sammuu keessa. Yeroo hundaa'u irkannoo taanee yookaan dipendentii taanee jiraachuun nuuf haa ga'uu jennee lafa kaane. Maaliifii ani yoonifin hawaasa kiyyaaf waan hin qaburraa qoodeef beekumsa hin qaburraa qoodeef gargaarsa tokko maali caayaan akkamitti hawaasa isaa gargaaruudhaa deema biyya keessa dhalatee yoo jettan taate barataanis hawaasa isaa gargaaruu qaban. Ani ni yaada gaafa yaangii ture like high schoolii baradhoo ijoollee yuunivarsiitii barattuutu dhufee tiitoorii nuu kenna tiitooriyaal kilaasii bilaashitti nuu kennan. Isaaniifis barnoota yeroo isaan irraa volunteerii tahanii tajaajilanii namni isaanii kafalu hin jiru. Sammuu tiyya keessa gaafa ijoollee irraa jalqabee maaltu jira akkamiin anis boru deebi'ee hawaasa kiyya kanaaf tajaajila san kennaadha. So gu tajaajila jennee karaa adda addaa qaba. Yoonii fi ogeessonni fayyaadhaa fakkeenyaaf dhufanii bilaashitti rakkina kaampeenii baanee baasisnee deemanii hawaasa isaanii yaalan. Which is resource mas jirtu deebisni asitti fayyadamnaadha. And which is possible. Ni taha jennee kaane mootoon keenya think big, start small, act now jedha. So hawaasa bal'aa miliyoona 100 olirraa hawaasa isaa tajaajiluu hin dadhabu jennee waan amanneef lafaa kaane definitely dammoo ni goona yoo rabbi jedhe. Siachi siana yeroon ulfina kee galchu siya Oromia siya biyya siya Oromia siya biyya barabara kabaja kee sirna eeybaa dhaabbata miti mootummaa gargaarsa namoomaa caayaa kanarratti pirezidaantiin boordii fi bu'uureessituun dhaabbatichaa Dr. Su'aad haasaa baniinsaa taasisan irratti faayidaa tajaajila ummataa akkanatti hirmaattootaaf ifoomsite. Hawaasa tajaajilu jechuun maal jechuudha? Akkamiin hawaasni kun tajaajila argachuu danda'a yoo jennu taate yeroo hedduu hawaasa namni tajaajilu nama rabbiin samiirraa buuse yookaan akka ergamaa tokkotti ilaallata. Hawaasa tajaajiluun dirqama hundi keenya waan uumamneef honestly silaa wal gaafanne kan nu uume rabbi hundi keenya amantiin adda addaa warreen hordoftanis ni jirtan kan nu uume rabbi. Rabbiin hogguunii fi nama uume purpose qaba waan uumeef qaba. Hogguu takka leenjiilee adda addaa hogguunii fi kennu maaliif uumamnee hogguuniin jennamu confusii taana. Wanni nuti arraan tanatti fayyadamnu kursii nuti irra teenye xarapheeza nuti irkanne purposein dalagamte yookaan barbaadameet purposely dalagame. Wanni hundinuu purposely yoo dalagame anaa fi isin maaliif dalagamne? Kan nu dalage rabbiin maaliif nu uume? So rabbi wanni nu uumeef nyaannee dhuunee barannee digrii qabannee usneetuma jiraanneetuma mana keessa jiraannu jaarrannee akkasumatti just ifumaaf jiraachuuf hin uumamne. Waan uumamteef qabda. Waan uumamneef qabna. Wanni uumamneef sun yoonii fi fulfiil hin ta'in ati usteetuma nama dhalatee jiraatee namni tokko maal jaa isniina dhalateetiti alhada du'eedha namni hawaasa isaan tajaajille namni tajaajila hin hubatiin namuma isniina dhalatee alhada awwaalame jechuun hanga fedha amata 50 60 dhibba haa jiraatu garuu wanni inni dalagee tasuma hin jirtuudha.
So bikka jirru keessatti qaawa jiruutu jira. Namuu definitely purpose uumameef qaba yoo jenne maaliif hin uumame anni? Qabeenya qabaachuu kiyya qofaa miti. Qabeenya san maaliin hin godhuu qaba? Qabeenya qofaa miti baay'ee tajaajilu jechuun uumama yoo jenne wanni hundinuu purpose uumame yoo jenne anaa fi isinis hawaasa keessaa dhalanne kana tajaajiluuf dhalan. Si ana yeroon ulfina kee galchu siya Oromiyaa siya biyya tiyya siya Oromiyaa siya biyya tiyya bara bara fi bara bara fi bara bara kabaja kee hojii gaggeessaan dhaabbata miti mootummaa gargaarsa namoomaa caayaa obbo Badrii Ahmad barbaachisummaa caayaa kanaa fi baay'ina rakkataa jiru wal madaalchisuudhaan akkanatti himem. Risoorsii guddaan akka biyyaatti qabnu humna namaati. Humna namaa kana hunda qabannee garuu ammallee rakkoo namtolchee fi rakkoolee uumamaa garaagaraatiif yeroo saaxilamnu argina. Qorannoo warri UN aanaalee biyya tanaa kumaa ol irratti gaggeessan irraa ka'anii yeroo yeroodhaan haala humanitarian situationii jiru update godhu kana qorannoo UN gaggeessan irraa kan fudhanne. So at least population keenyarraa namni haga miliyoona 23.5 gahu gargaarsa qaama barbaadu jechuudha. Gargaarsa garaagaraa qaamileen hawaasaa kun immoo namoota rakkina garaagaraatiin iddoo jiraatan irraa buqqaanis dabalateeti. So daataa kana saalaanis umriidhaan saddaan baasnee yoo ilaalle dubartoonni as keessaa parsantaa 24 rakkoo garaagaraatiif warra saaxilamanii dubartoonni jiru. Daa'imman parsantaa 53 ta'uu lammiileen keenya kan hanqina qaamaa qaban parsantaa 15 warra ta'u jechuudha. Daataan kun gaa piroojekshinii waggaa akka faranjiitti waggaa dabreeti kan agarsiisu. Kana keessaa ammas naannoodhaan yoo ilaalle namoota miliyoona 23.5 jenne kun naannoonis akkasuma garaagarummaa qaba. Naannoo tokko tokko irratti ni baay'atu, naannoo tokko tokko irratti immoo daataan xiqqaateetii ni argina. So akka waliigalaatti namoonni kun umriidhaanis yoo ilaalle daa'imman waggaa 17 gadii haga miliyoona 12.4 namoonni ta'an rakkoo garaagaraatiif saaxilaman. Ga'eessonni miliyoona 9.8 gahu namoonni umriidhaan deeman manguddoonni keenya as keessatti parsantaa 6 yookaan miliyoona 1.3 ta'u. So namoonni hammanni gahu rakkoo garaagaraatiif saaxilamanii jiraachuu garsa sadarkaa biyyaatti. Keessummoota waltajjii kanarratti argaman keessaa tokko kan ta'e Sheekh Amin Ibroodhaam bu'aa wal gargaaruu fi tokkummaan hojjechuurra argamu himuudhaan dhaabbatni gargaarsa namoomaa caayaa jedhamu kun sirna eebaa gaarii taasifachuun isaa jabaa tahuu akeeka eega jedhan booda caayaan garuu kan ummataatiin ummanni tumsee dhaabbatee utubuu akka qabus dhaamanii jiran. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inzigalina salamtan zigalani. Wa hunda dura Rabbi guyyaa irraa kanaasi waliin nu qabi alhamdulillahi rabbil alamin jechuu barbaada. Obboleeyyan keenya warra irraa ilmaan keenya jechuu dandeenya. Caayaa nuu ta'anii
caayaa kana jalatti waliin nu qaban dhugumatti galata gurguddaan rabbi isaanii haa kafaluu waan isaan imaammatan kana caayaa kana namoonni reefu lakkaawame sun tarreetti wallaala fi rakkataa fi yataamaa fi jaarsi dullechi sun caayaa jalatti hara galfatee boqatee gammadu rabbi nu haa taasisu jechuun rabbi irraa kadhadha. Namni oggaa waa hojjetu abdii namaa hojjeta. Xiqqoo makmaa isilleen bareeduu baatu abdii dhiiraa dubartiin qayyattii jambaddaa olii sanatti duu. Namni biroollee wallaalu Haaji Shaabil kiyya ni beeka. Abdii dhiiraati namni waa hojjeta. Abdii nama ofii waa hojjeta. Gizee gariis akki jaan ajaa'iba qorii dhiqatu khayraatan qabne jaattu. Ajaa'iba nama qorii dhiqu khayraan hin jirre jaattu. Guyyuma dura hawaasuma kiyyan komadha waan nama birootiifi yaamina ifaajee kana yaaminni ifaajee kun taasifamee namni jalaa owwaatu akka nammaan gallaalee darasoota keenya kadur baadiyyaa fakkaatu waan adii argu kana osoo hin taane sila guyyaan irraa kun guyyuma namni xiyyeeffannaa itti kennee ilmoon nu dhalatte tun guyyaa ulmaa baatu yoo guyyaa dhaloota kana gammannu sila bifa bareedaadhaan namni irraa hirmaateen fedha akka nama tokkotti du'a. Namuma lama moo sadii as jira oggarreefu dhufu ani adaamaa eekaniin dhufe guyyaa sadiin bilbiluu eegale na yaachisee wanni hundu. Jaarsa tokko Milboorni gaafan dhaqe Austraaliyaa ni du'ellee jaarsi rabbi rahmataa godhuu fi akkana jee jaantu hawaasa keenya kana guyyumatti himan malee sa'aatti himanii jee jaantu. Jaarsi du'ellee rabbi rahmataa godhuu fi Ibrooniin ni mobaayil jaan yoon dogoggoruu baadhe. Keenya kana hawaasa guyyumatti himan jee guyyaa akkanaa baay'ilama qabnaan wayyette malee sa'aan himtu li'aannoo sa'aa hin dhufu sa'aatti hin dhufu maal gootaa sa'aa himte. Waan hin taane amala nutti tahe kun immoo waanuma jirjiiramuu qabu guyyaa tokko harkuma keessan kanarratti rabbi jirjiira jechuun kajeela. Duuba waldayni kuni maqaa bareedaa baafate nutilleen arra caayaa kana jala waliin dhufne. Ani dhaamsuma gabaabaa waa laman juufedha. Namuu waltajjii qabaa bakka qabaa. Ani bakkee tiyyaa asiimi bakka birooti. Mana adiidhaa mi'an ani mana warra mana gurraachaati mana qaqaasan baadiyyaa jechuudha. Mirqaanni kiyyaa maali wajji walitti hidhaadha haasawni kiyyaa nama fuula kiyya dura taa'u wajji walitti hidhaadha. Yoo namni asirraa ilaalanii xarafa isaa agarre tahe ani yeroo saniin mirqaanatu. Kanaafuu waan laman juu fedha waan lamaan anjuu. Waldayni arra caayaa maqaa baase kun caayaa maqaa baasuu osoo hin ta'in caayaan sun isaanuma kana duuba bakka talaqa ceellutti akka laalanii barbaadu. Caayaan cimee akka ummata isa jala taa'u aduun hin tuyin akka gaariitti halkanii guyyaa muratee waan kanarratti hojjetee caayaan kun ka jala taa'an taasisuuf tattaaffii godhuu qabu. Warra arra caayaa bu'uureesse rabbiilleen isaan haa gargaaru. Warra hedduu waldaa adda addaa kan nama gargaaru. Gizee garii hoggalaallee hinaaf nulleetu jiratu. Namoota hedduu gargaaranii namoota hedduu bira dhaabbatanii rakkoo ummataa wajji qooddatanii namni immoo miseensatee isaanii wajjiin hojjetulleen baay'inaan yoggaa agarru hedduu nu gammachiisatu. Caayaan ara dhaabbate kun mataa isaatiif caayaa cimaa hojjetee hojjechiisu. Hawaasuma qabbanaawaa kana waa garii keessa wallaaluun nama qabbaneessitii beeka.
akka gaarii caayaan kun murataa ta'uu warra caayaa kana bu'uureesse kana yookaan laalu dhiira bifaa gandaloola jedhanii jarri kun waa hamaadhatti hin fakkaatu. Dhugaan ijaan akka laalu waan abdii namatti horuu qaba. Maaliif miskiina bakka horii qalan miskiinni tokko dhufe jedhan. Baadiyyaan namni wayi kuta wal biratti nyaatu namni. Cichaa jedhanii bakka waa qalamu namni oggo dhufe wayi namaa kutantu. Abadan namni afaan qullaan deemu. Aboo hiyyeessi kun miskiintichi kun haafoon kana haa kutatu dhiisaa waliin jedhan innumti haa kutatu jedhan. Miskiinni kun deemee dalluu qabate dalluun dur jabduudha duuba. Kanuma kanaami makmaa isa ta'ee hafe hiyyeessaa haa kutatu jennaan dalluu qabatee jeetu. Waldayni har'a eeybaa ulma baha asirraa eegale kun waa laafaadhatti fakkaatu. Ulma bahe bar manuma ollaa fa'aa bayanii bar. Kanuma kanaami asirraa gad eegale kun laafaadhatti fakkaatu. Dhiira bifaa gandaloola jechuun kanatu. Akka gaariitti akka cimanii dhaamuu fedha. Talamaanii caayaan yoo dhaabbatee namni jala taa'u hin jirre. Caayaa kana akka inni caayaa ta'u namni deeggaru yoo hin jiraan. Mukni kun akka qaawonni itti argamee aduun keessa nama hin gubne. Akka dhugumaan caayaa dhugaa ta'u. Qotee bulaan aduun dadhabu jaan. Ammoo aduu gaaddisa keessan baatu hin danda'u jaantu. Guyyaa bar keessa qotaa oola. Ammoo aduu caayaa keessan gabbaatu san hin danda'u jaantu. Kophee malee lafa deema. Cirracha kophee keessa jiru hin danda'u jedhamu. Kanuma kanaafi kophee malee illee ni deemaa beeku. Ammoo cirracha kophee keessa seenee nama quuquu hin danda'u jaan. Rooban sodaatu mana dhimmisuu hin danda'u jaantu. Caayaan kun caayaa aduun keessa nama hin gubne ta'uudhaaf hawaasni bal'aan caayaa kana jalatti hiriiruu qaba. Oda fudhattoota sirna eeybaa dhaabbata gargaarsa namoomaa caayaa kanarratti kan arkine keessaa hayyuu dureen adda bilisummaa Oromoo duraanii fi hayyuun siyaasaa gameessii obbo Galaasaa Dilboo isa tokko yoo ta'an aadaa wal gargaaruu ummata keenyaa baay'ee jabaadha jedham. Caayaan kun immoo aadaa wal gargaaruu ummata keenyaa san qindeessee ummataaf dhaqqabuudhaaf hundeeffamuunsaa gaariidha jechuun nutti himem. Aadaan wal gargaarsaa hawaasa keenya keessatti beekamaadha. Hawaasa keenya keessatti beekamuu qofaatu hin ta'in qooda qabatamaa uummata keenyaaf kennuutu jira. Baadiyyaadhaa fi magaalaattis irra guddaayyuu immoo baadiyyaa keessatti. Ammas yoo ta'e waldaan miti mootummaa ijaaramuun sanatti of guddisuu jechuun bifa baranaa fi bifa mooyixannoo warra biraas argatanii kan ofiis jijjiiruu dandeessisu tokkotti tarkaanfatee jechuudha. Kuni jabina jaarmichaatiifis qooda qaba. Lammaffaas immoo sirnoomina hojii sanaatii fi gadhaabatiinsa isaatiifis ni gargaara jedhee namana. Gaariidha. Maaltu jira seete hawaasni keenya hawaasa arjaadha. Hawaasa ummata isaatiif saba isaatiif quuqama guddaa qabu kan ifirra nama fedhu yoon jee ittiin xiqqaatu. Hawaasa keenya keessa warreen barra biraa kan dhufee nu keessa qubatanilleen fakkeenyaaf namni Oromoon ta'in naannoo bahaa yoo dhufee qubate aadaa teenya fudhata jaalala nuti nama jaalannuufi haasawuma qofa osoo hin ta'in waan sun hojiitti hiiknaadha wanni jiru. Garuu gaa maaltu jira seetee caayaan dhugaa
hawaasni kuni gargaarsa nama gargaaran san jaalala nama jaalaltan san jijjiirraa osoo hin tahin jaalalti teenya akka cimtu jaalalti teenya akka dagaayitu hawaasa kanaa miti hawaasa biraatiin illee walitti hidhannee tokkummaan akka jiraannu sabboonummaan qeerraa iyyanii namni qeefiitirraa eegala maaliif yoo jettee na gaafatte naannoon ani itti dhaladhe fakkeenyaaf amma ijoolleen dhagaa gubbaa teesseeti tan garii ta dhiiraa osoo qunxaallee hin qabne achirra teesseeti baratti madarasaa keessa yoo laaltee arrallee looharratti barachaa jiran kana jijjiiruu qabnaadha addunyaan guddattee as geessa tunis akkuma keenyatti rakkoo keessa turte nuti arra namni addunyaa tanarratti dinagdee qabaachuun hawaasni wal qabaachuun jaarmee qabaachuun duraan dursee tokkummaan bilisummaadha waliin jiraachuun wal jaalachuun walii dirmachuun bilisummaadha jeetiin fudhadha kanaafuu hawaasni waliin jaalanne hawaasni tokkummaan qabne hogguma hundaa'uu duubatti hafaadha kana maal godhuu qabnaa maaliin jijjiiruu qabnaadha nuti fakkeenyaaf nama dura dammaynee ani sirba tokkoon qaba nama dura dammaynee namuu numa gungumaa kani humaan hojjanne taa'ee haasoon faayidaan qabuuma waan keessaan baane hin qabu yoo hojjete ilmi namaa kaju namni hojjete waan keessaan baane hin qabu namni bakka irraa ka'ees beekuu qaba bakka jirullee beekuu qaba bakka itti deemullee beekuu qaba waan juu qabna eessatti deemaa jirraadha akkuma reefuun tana Dr. Su'aad jettee namni isniina dhalatee alada du'a jechuun suni maaltu keessa jira beeytaa isniina dhalatee alada du'a jechuun isniinuma san dhalatee alada du'a osoo hin ta'in addunyaa tanarra hanga taa'u yoo isniina dhalate guyyaa lakkaawwateetuma lakkaawwataa osoo humaan dalayin hogguu sabtiin geesse ni du'a aladanii awwaalanii irraanfatameedha arra warri addunyaa tanarratti ilmi namaa amata 100 ni jiraata amata 1000 ni jiraata amata 2,000 5,000 ni jiraata akkamitti jiraataa mee namni ammaan dura gaaf tokko waltajjii takkarratti mee namni amata 1000 jiraatu ni jiraahii jennaan akkamitti namni amata 1000 jiraataa jedhan namni akkitti amata 1000 jiraatu bar inni addunyaa tanarratti lubbuun jiraatee osoo hin ta'in waan inni kaayee deemu maqaa gaarii seenaa gaarii inni galmeessee deemuutiitu addunyaa tanarra arra warroottan hayyoottan ifaa kana tolchan roopilaa samiirra bararuu kana dalagan maal dalagan jedhan wanni itti isaan kaafamaa jiran hujii isaan dalaganiini kanneen hogguma hundaa'uu jiraatoodha jechuudha. Fakkeenyaaf yoo fudhanne qabsoo bilisummaa Oromootiif elemoo qilxuudhaan nama dura rasaasa dhahee diina irratti hogguu jenne elemoo jiraataadha elemoon duune. Elemoo du'e jechuun hin danda'amu maaliifi wanni inni godhe sanni jirti waan isa duran ta'een namni tokko hogguu waan takka uume hawaasa isaatiif hin irraanfatamu sammuu hawaasa isaa keessa galmaawa. Kun egaa jechuun amma nuti caayaa tana akka caayaadhaatitti hogguu jaarru caayaa ifiif jaaruu qofa osoo hin ta'in hawaasa kanaaf dhaloota dhufu namni horiisaa takkaatiitu jiratanii ulee walitti kannaa ce'an akkasitti wal harkaa fuudhaadhaa dhaloota dhufuuf yoo dhiisnee dabarre seenaan tun bakka gaarii ta'isii namni waa hojjechuu qabaa bilaashit teenye arra du'uun malaa boru du'uun malaa guyyaa duutuun beeytu akkanumatti ta'isee hawaasa kee kanaaf addunyaa tanarraa deemuurra waan gaarii dalaydee deemuuf waan ji'uutiitu nu kakaase wanni guddaan kanaa galiin teenya gaa ijoollee teenya tan eegee horii qabdee jala deemtu san eegee horii jala deemtu san akka gara barnootaa deeman rakkoon maaltu jira seete wanni baadiyyaa keessatti hawaasni keenya suni waan itti baratu dhabee rakkoo dila san mana barnootaarraa isitti hafu tan duraan dura naannoo isaan jiran bishaan hin jiru jira ta'a lafa fagoo deemtee taati bishaan waraabdi mana keessaa namni waa godhuuf hin jiru ilmoo dhalte akka harreen yogguu dhalte ba'aa irra buufatti jaan irratti ilmoo dhalte tan akka isii gargaartuuf dhalte maaliif osoo silaa naannoo isaan jiran bishaan arkatanii bishaan qulqulluu arkatanii fayyaa arkatanii fayyaan jiraattee hawaasni keenya baratee hawaasa guddatee biyya tanaa miti Afrikaa miti addunyaa jijjiiruu jeetiin yaada maaliif qabeenya qabna jechaa oolla biyyi teenya biyya badhaatuudha dhugaa rabbiin nuu kenne Oromiyaa quuftuu uumaan badhaafamtu jenneeti artistoonni Oromoodhaa kun hundi sirbaa kanuma hunda keessatti gaaguu laalle maaliif badhaadhina isiidhaa sun akkamiin tartiiba qabsiifnee daandii guddinaarra keenya waan jiru hamileen teenya sanii wanni nu kaase ammaas abdiin kutannu manaamni keenya abjuun teenya tan fuula duratti argaa jirru caayaan tun guddattee tan hawaasa isii jijjiirtee tokkummaa biyya tanaatiimi tokkummaa Afrikaadhaaf iddu jenneeti yaanna kanuma gaa tilmaamni keenya. Sona jireenyaa gammachuu kan keessi achi si ana yeroon ulfina kee galchuu. Siyaa
dhaabbileen wal gargaarsaa akkuma beekamu biyya keenya amma dura biyya keenya keessatti hin baratamne. Uummanni Oromoo uummanni saba Itoophiyaa wal gargaaruu keessatti karaa bibittinnaa'eeti wal gargaaraa jira. Han baratameeru garuu karaa qindaa'een dhalattoonni biyya biraa yookiin immoo sabni biyya biraa ta'e dhaabbata wal gargaarsaa hundeessee uummata biyya keenyaa gargaaruu keessatti argama. Inni kun garuu dhalattoonni biyyaa walitti gurmaa'anii duudhaa uummata keessa jiru isa gidduu galeessa godhatanii akkaataa duudhaa Oromootiin namni hundumtuu nama ta'e eega dhalateetii jiraachuu barbaada. Iddoo fooyyee jiraachuu barbaada. Waan adda addaa argachuu barbaada. Fedhii guddaa qaba. Isa kana dhaabbanni akkasii biyya keessatti hundaa'u jechuun jijjiirama keessaatti isa tokko jechuudha. Kun baratamuu qaba jechuudha. Kanneen kunis kanarraa baratanii dhaabbata wal gargaarsaa namoomaa caa kanarraa baratanii dhaabbileen akkanaa heddummachuu qaban jechuudha. Yoo kana ta'uu baate dhaabbanni kun tokkichi qophaasaa galma ga'uu hin danda'u. Kanaaf kanarraa baratanii dhaabbata wal gargaarsaa hundeessanii uummata keenya karakkate rakkoo keessaa baasuu, kan beela keessaa baasuu, kan immoo hin baranne akka inni baratu taasisu, akka inni qaroomu taasisu keessatti gahee olaanaa waan qabuuf namoonni kunillee dhalattoonni kunillee akkasuma walitti qindaa'anii walitti hundeeffamanii dhaabbata wal gargaarsaa uumuu akka qaban dhaamuufi barbaada. Dhaabbanni kun garuu isa jalqabaati jechuudha. Dhalattoota biyya keessaatiin akkasitti hundaa'uun isa jalqabaati waan ta'eef kun bu'aa olaanaa qaba. Bu'aa guddaa qaba jechuudha. Kaka'umsa guddaa uumuu kan danda'u ta'uusaa fi mootummaa cinaa kan dhaabbatu ta'uusaati jechuudha. Maal seete Oromoon hoggaama himaahu lammiin lama nama bulchaa jira. Ani yoon hin qabaadde kan hin qabu sanirraa yoon hawaasa kiyyaniin gargaara jedhe kan hin gargaaruu danda'u nama tokko nama lama ta'a. Namni biraan maas gargaarsa osoo barbaadu nama kana gargaaruu osoo barbaadu bifa adda addaatiin akkaataa itti gargaaru karaa ittiin gargaaru haalli itti dhabuu jira. Kanaaf gaamma caayaan kana hunda qindeessuudhaan hawaasni keenya kun waan qabuun ka qabeenya qabu qabeenya isaatiin ka humna qabu humna isaatiin ka ogummaa qabu ogummaa isaatiin caayaa kana jalatti hiriiree tokko tahee waliin kun hojjennu taate caayaa kana akkuma maqaa isaatti caayaa hawaasa keenyaa godhuu ni dandeenya. Kanaaf bifa bittinnaa'een hawaasa keenya gargaaruu ta'uu irra bifa qindaa'een namni hojii takka qindoominaan hojjechuu waan si qindeessu tokko jiraachuudha qaba. Ammoo ilaalle keessaa'ummaan tana akka Oromiyaatti yoo kan fudhannu taate haala kanaan hawaasa keessaa bahee hawaasaan dhaabbanni hundaa'ee hin jiru. Isa jalqabaati jee fudhachuun hin danda'a. Waan kana ta'eef hundi keenyammaan tana dandeettii qabnuun kan maallaqa qabu maallaqa isaatiin kan humna qabu humna isaatiin ka beekumsa qabu beekumsa isaatiin wal cinaa dhaabbannee caayaa kana caayaa hawaasa keenyaa cimaa goonee walii wajjin hojjechuudha qabna. Nuuf gammachuu guddaadha. Caayaa kana jalatti argamuun nuti Oromoon wanni miidhama keessatti osoo qabeenya qabnu qabeenya keenyarraa hin taane osoo garteetiin hin badhaadhanne jiraannu sila wanni irraa gartee nuyi taaneef caayaa kana nama jalatti walitti nu qabu dhabuudhaaf haalli rakkoon adda addaa karaa addaatiin nurra gahaa ture. Kuni amma wanni akkanaa argamuun nuuf gammachuu guddaa isa kana hin jedhamne ammallee abdii keenya ka fuulduraattillee rakkoo amma jiru kana ka faca'ee haala adda addaatiin jiru kana keessaa nu baasa keessatti jalatti caayaa kana jalatti walitti qabamne rakkoo tana keessaa baana jennee yaadna jechuudha. Gaariidha. Kuni nuuf waan duraati waan baay'ee nama gammachiisu akkuma jedhe duratti jedhetti jechuudha. Akkuma sheeni keenya kun ustaazin keenya jedhanitti reefu wanni tokko gaafa jalqabamu ganduma keessaa jalqabama. Kun ammoo muummee kanarraa jalqabamuun kuni tokkoffaa nuuf gammachuu guddaadha. Inni lammataa kuni gaafa wanni kuni gaafa argame uummata keenya bifa adda addaatiin waan adda addaatiin faca'ee jiru kana walitti qabee sadarkaa tokko laga tokko ceesee jennee yaadna. Isni guddaan maaliif ka qabeenya qabu qabeenya isaatiin waldaa kana bira dhaabbatee ka beekumsa qabu beekumsa isaatiin waldaa kana bira dhaabbatee ka haala adda addaatiin mijaa qabu waan hundaan waldaa kana bira dhaabbatee waldaa kana jechuun nuyi caayaa jechuun ummatuma kana jechuudha. Ummatuma kanatu kiyya jedhee fudhatee ummatan caayaa kana kiyya jedhee fudhatee namuu itti hirmaatee waan qabuun yaadaan qabeenyaan waan hundaan itti hirmaatee caayaa kana akka inni bakka ga'u akka namni hundinuu bal'atee namni hundi jala taa'u godhuudha qaba jennee yaadna. Si ana yeroon ulfina kee galchu siya Oromiyaa siya biyya tiyya siya Oromiyaa siya
jirra ni rartu ishenoitu fichilmaan kee jirra. Biyya akka teenyaa guddinarra jirtu dhaabbileen miti mootummaa gargaarsa namoomaa irratti fuulleeffachuun hojjetan barbaachisoodha kan jedhu itti aanaa bulchaan godina Harargee Bahaa obbo Ayyalaw Taakkaladhaam. Dhaabbatni miti mootummaa gargaarsa namoomaa caayaa kun dhaabbilee mootummaa waliin qindaawee hojjechuudhaaf nuti akka Harargeetti qophiidha jedhan. Tole duraan dursa nama gargaaruuf nama ta'uun gahaadha. Loogoo jedhurraa ka'ame dhaabbanni miti mootummaa dhaabbanni gargaarsaa yookiin immoo dhaabbanni gargaarsa namoomaa biyya tokkoof hin barbaachisa jechuudha. Sababiin isaa biyyi tokko mootummaa qofaatiin hawaasa tajaajiluu hin danda'u. Mootummaa qoftiin fedhii hawaasni tajaajilamuu qabuu fi rakkoo hawaasni qabu guutuu hin danda'u jechuudha. Dhaabbileen miti mootummaa ammoo mootummaa cinaa dhaabbatanii karaa dimokiraatawaa ta'eetiin gargaarsa namoomaa kanarratti namoota rakkatan, namoota beela'an, namoota buqqa'an isa kana gargaaruun aaduma uummata Oromoo fi aadaa uummata biyya Itoophiyaati jechuudha. Kanaaf guyyaa har'aa kana ammoo dhaabbata gargaarsa namoomaa caa jedhamu akka biyya keenyatti hundaa'ee jira jechuudha. Dhaabbanni kun kaayyoonni qabatee ka'e tokko namoonni rakkoo keessa jiran rakkoo keessaa baasuudhaaf, namoonni akka hin rakkanne gochuudhaaf mootummaa cinaa dhaabbatanii mootummaa gargaaranii namni kun jiruu fi jireenya isaa akka fooyyeffachuu danda'u kan godhu keessaati isa tokko jechuudha. Sababiin isaa akka biyya keenyaatti fudhannee ilaalle biyyi keenya gara miliyoona 100 oliiti qabdi baay'ina jechuudha. Kana keessatti namoonni garaagaraa harka qalleeyyiin jijjiiran bu'uuraalee misoomaa kan akka barnootaa, kan akka fayyaa, kan akka bishaanii rakkoo adda addaa warri qaban jiran jechuudha. Mootummaan hojii kana sirriitti hojjechaa jira. Piroojeektii adda addaa hojjechaa jira. Kana cinaatti garuu dhaabbanni kun abbootii qabeenyaa gurmeessee dhaabbata garaagaraa gurmeessee hawaasa kana gurmeessee walitti fidee hawaasa kana akka gargaaruu danda'u dhaabbanni kun har'a hundaa'eera jechuudha. Kanaaf nutis akka mootummaatti dhaabbanni kun hojii qabatee ka'e galma qabatee ka'e kan akka galmaan ga'uudhaaf akka mootummaatti cinaa dhaabbanne waan isa barbaachisu akkaataa inni uummata kana gargaaruu danda'u mootummaa cinaa akka inni dhaabbatu gochuudhaaf nutis gama keenyaan deeggarsa mootummaan gochuu qabu gochuu irratti argamna. Fuula duras cimsinee kan goonu ta'uudha jechuudha. Maquma isaarraa hoggaa laallu caayaan caayaadha. Akkuma silaareef waltajjii irraa ibsametti muka hunda caayaa qabajanii jalan taa'anii caayaan kun ammoo kan dhaabbate hawaasuma keenyaani. Caayaan kun ammaas dhaabbachuun isaa hawaasa keenyaan dhaabbatee kan tajaajilus hawaasa keenya. Kanaafuu akka seektara fayyaatti hoggaan laallu akka biiroo fayyaa Oromiyaatti hoggaan laallu mootummaan naannoo Oromiyaa tajaajila fayyaa silaa hawaasaaf kennamu hunda kophaasaa hojjechaatis hin jiru, kophaasaatiis hojjechuu hin danda'u. Kanaaf qindoomina mootummaatii fi dhaabbilee dhuunfaatii wajjin hojjechuun dirqama. Kanarraa ka'uudhaan caayaa kanaa wajjin kan hojjennu taate caayaan kun biyya keessa kan biqilee, biyya keessa kan guddachaa jiru, kan tajaajilu hawaasa isaati, kan dhaabbatees hawaasa isaatiin waan ta'eef jecha akka fayyaatti yoon kan hin fudhadhu taa'e gaachana fayyaa nuuf ta'a jeetii yaada. Gaachana fayyaa hoggaan jiru roga hundaan tokko hubannoo hawaasaa cimsuudhaan walii wajjin hojjechuu ni dandeenya. Hawaasni keenya dhimmoota fayyaa adda addaa irratti hubannoo gahaa harkatee fayyummaas akka ifi oomishatu gochuu keessatti dhaabbata caayaa kana wajjin qindoomni hojjechuu dandeenya. Sani alatti sammaas dhaabbilee fayyaa hawaasa bira qaqqabamaa godhuudhaan fuula duratti caayaan kun akkuma maqaa isaatti caayaa hawaasaa ta'ee cimaa hoggaa dhufetti bakka mootummaan dhaqqabuu hin dandeenye irratti bakka rakkoon fayyaa hawaasaa bal'inaan jiru irratti qorannoo irratti hundaa'uudhaan hawaasa keenyaaf qaqqabamaa nu wajjin qindoomee akka godhu abdiidhaan qaba. Kanaafuu karaa kenna tajaajila fayyaatiinis rakkoo maaltu jira, maaliin deeggarraa dhiheessii wajjin wal qabatee waan adda addaatiin biyya keessaayis biyya alaatiis miseensota adda addaa waan qabuuf jecha warri biyya alaatiis meeshaalee fayyaadhaa nuti meeshaa gurguddaan maantana akka naannoo keenyaatti kan barbaannu kan akka MRI, CT scan waan adda addaa jira. Kan achiin tola ooltummaadhaan karaa caayaa kanaan argame asii dhufee hawaasa keenyaaf akka tajaajila kennu gochuu keessattis fuula dura gahee isaanii taphata jeetii yaada. Karaa biraatiin ammas leenjii adda addaa capacity building leenjii adda addaa kennuudhaan ogeeyyiin keenya leenjii adda addaa akka argataniin leenjii argatan saniin ammas deebi'anii hawaasa keenya tajaajilan godhuu keessattis walii wajjin qindoomni ni hojjenna.
garuu immoo fuula duratti caayaan kun akkuma maqaa isaatti caayaa guddaa caayaa hawaasa isaatiif caayaa fayyaa ta'u gaachana fayyaa ta'u irkoo fayyaa ta'u tahee guddatee walii wajjin ni hojjenna kan joon abdii qaba. Kabaja kee ulfina kee nuti ilmaan kee jiraan inni raartu isheen hoytu sichi ilmaan kee jira. Kutaan kurfii keenyaatis sirna eeybaa Finfinneetti gaggeeffametti argamuudhaan adeemsa hundeeffamaa fi eeyba dhaabbata miti mootummaa gargaarsa namoomaa caayaa ja'amu kanaa bifa kanaan qindeeffanneeti jirra. Dhaabbatni gargaarsa namoomaa caayaa akkuma maqaasaatti caayaa guddaa kan rakkataan itti daheeffatu haa ta'u jenneeti jirra. Caayaa qoomoo rakkoo lammiilee furu biyya utubee ijaaru haa taasisu jechuun eebbisuun horfii walii qaqqaxaattan raawwanneeti jirra. Sichilman ke hijra